bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiileen gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti akka ce'anii fi sagantaa garaagaraa bocee hojjetaa jira. Bulchiinsi magaalichaa lammiilee harka qalleeyyii sagantaa seeftineetiin deeggaramaa turan gara oomishtummaatti ce'an eebbisiiseera. Lammiilee rakkoo garaagaraaf saaxilaman deeggarsa barbaadan adda baasuun fayyadamoo akka ta'aniif hojjetamaa jiraachuu sagantaa eebbaa kanarratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himaniiru. አዲስ አበባ ለችግር የተጋለጡ ወገኖቻችንን በመለየት ልዩ ትኩረት በመስጠት bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiilee rakkoof saaxilaman adda baasuun xiyyeeffannoo addaa kennuun lammii oomishaa fi fayyaa ta'an deeggaramtummaarraa akka of danda'anii fi imala badhaadhinaa biyyattiin qabattee milkeessuuf hojiilee hedduu hojjetamaa jiruun bu'aa qabatamaan galmaa jira. Yeroo dhihoo as kaayoo ministeerri muummee ifa taasisan keessaa tokko milkeessuu kan agarsiisu deeggaramtummaa hambisuu kan danda'an nyaataan of danda'u gargaaramtummaarraa adda baasuun biyyi keenya diinagdeen akka of dandeessu kan mirkaneessan keessaa tokkodha. Baroota darban keessa magaalaan keenya lammiilee harka qalleeyyii fi galii homaayyuu hin qabne 600 fi 95 ol sagantaa seeftineetii keessatti qabamanii hojii misoomaa keessatti akka hirmaatan taasisaa jira. Guyyaa har'aas deeggaramtummaarraa gara oomishtummaatti ce'isuun of danda'uun maatii isaaniis fayyadamaa taasisaa lammiilee biroofis carraa hojii uumuun milkaa'ina guddaa galmeessisaa jirtanitti baay'ee boonna. ትልቅ ስኬት ያስመዘገቡ መሆናቸውን ስንናገር ትልቅ ኩራት ይሰማናል። ኢትዮጵያatti riiformii dinagdee taasifameen lammiileen biyyattii sagantaa dinagdee mandhaleen fayyadamoo ta'aa jiraachuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himanii waggootan 5 darban dargaggoonni 49 ilaalcha gargaaramtummaarraa baasuun gara oomishtummaatti ceesisuun danda'ameera jedhan. አገራችን ባካሄደችው የኢኮኖሚ riiformina biyyi keenya riiformii diinagdee taasistee fi sagantaa diinagdee mandhaleen jiraattonni magaalaa keenyaa 100 fi 54 fi 923 misooma seeftineetii jalatti bajata mootummaa keenya qofaan akka of danda'anii fi jireenyi isaanii akka fooyya'uuf hojjetamaa jira. Kunis mootummaan lammiilee deeggaramtummaarraa gara oomishtummaatti akka ce'aniif kadhaa hambisuun nyaataan akka of danda'aniif kutannoo cimaa qabuun qabatamaan agarsiisaa jira. Waggoota 5 darbanii as guyyaa har'aa kan eebbifaman dargaggoota 8,000 fi 852 dabalatee waliigalaan dargaggoota 49,000 ilaalcha deeggartummaa irraa baasuun gara imala oomishtummaatti ceesisuun danda'ameera. Sagantaan yaalii hojii irratti muuxannoo gabbisuunis bu'aa guddaan argameera. Guddina magaalaa Finfinneef humni hojjetee jijjiiramu murteessaadha kan jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kanaaf ammoo carraa argametti fayyadamuun osoo hojii hin filatiin cimanii hojjechuun barbaachisaadha jedhan. ከተማችን የምትፈልገው ወሳኝ የለውጥ ኃይል እንደናንተ አይነት ነው። magaalaa keenyaaf humna jijjiiramaa murteessoo akka keessanii barbaachisa. Carraa argametti fayyadamuun hojii osoo hin filatiin cimee kan hojjetu carraa gara injifannootti kan jijjiiru lammiilee oomishaa qabna. Kanaafis isin ragaadha. Carraa argattan hundatti fayyadamuu keessaniin oomishaa taataniittu. Dhaabbilee hojii keessatti muuxannoo qooddataa turtaniis isin waliin hojjechuuf fedhii guddaa agarsiisanis isin hagam jajjaboo akka taatan mirkaneessuu dandeenyeerra. Kanarra darbuunis carraa hojii mataa keessanii kanumtan gootota daandii haaraa bantan taataniitu. ሌሎች አዳዲስ በሮችን የምትከፍቱ ጀግኖች ሆናችኋል። lammiileen sagantaa seeftineetiin muuxannoo hojii fi carraa hojii argatan kunneen daran bu'a qabeessa akka ta'anii fi itti fufinsaan hojjechuu akka qabanis kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhaamaniiru. በዚህ የሥራ ልምምድና በሴፍቲኔት የሽግግር ፕሮግራም ውጤታማነትን ዘላቂ እንድታረጉ muuxannoo hojii kanarraa argattanii fi sagantaa ce'umsaa seeftineetii kanaas bu'aa qabeessummaa isaa akka itti fufsiistaniin jedha. Namoota biroof fakkeenya ta'uun carraa hojii lammiilee biroof akka bantaniin jedha. Ciminaan hojjechuun ofii keessanii qofatti murtooftanii osoo hin hafiin boru abbootii qabeenyaa dhaabbilee gurguddoo akka taataniif akka hojjettaniin jedha. Kanas ta'uu dandeessu. Kanaaf ammoo ciminaan hojjechuu, kutannoo qabaachuu fi carraa argame gara injifannootti jijjiirudha. Kana ammoo isin hojii irratti shaakallii taasisaa turtanii fi adeemsa ce'umsaa keessatti agarsiistan kana cimsaa itti fufaa. ይህንኑ አጠናክራችሁ ቀጥሉ ላለው በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ።